kabajamtootaa fi hordoftoota chaanalii keenyaa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh siin jecha har'a immoo xinnoo matirrii tokko irraa waliin haasofna. Innis waa'ee amaanaa jechuudha. Amaanaan maal akka ta'e, amaanaan kaleessa akkam ture har'a akkam waan jedhu xinnoon ishee waliin dubbanna jechuudha. Amaanaa jechuun waan ulfaataadha. Amaanaa kaaduun khiyaanaa gochuun jibbamaadha. Amaanaa jennaan waan ulfaataadha jechuudha. Amaanaa waan ulfaata tokkodha. Namni nama amanee namatti yeroo waa kennatu yeroo ammaa khiyaanaata irra baay'ataa, wal kaaduu baay'ataa, zulmii baay'ataa, kun garuu rabbi biratti jibbamaadha subhaanallah. Mee seenaa tokkoon isinitti hima. Seenaan sunis maal inni namticha tokkotiyyoo nama tokkorraa lafa bitee lafa walitti gurguran. Lafa gaafa walitti gurguranuu lafa sana keessaa osoo lafa sana qotu jechuudha inni bite sun lafa sana keessaa maal argata? Okkotee warqii qabu. Warqii argata jechuudha. Warqii sana gaafa argatu maal godhee? Namticha irraa bite sana bira deemee abbaa lafaa duraanii bira deemee jechuudha. Lafa kee keessaa warqiin argadhe. Warqiin kun immoo kan keeti. Ani lafan sirraa bite malee warqii sirraa hin binne waan ta'eef kottuutii warqii kan kee fudhadhu jedheen jechuudha. Abbaan lafaa warri maal jedheen? Ishi baganaa fidde jedhaani hin gammade moo akkam godhe? Akkas miti yaa. Ani jedheen ani kanan sitti gurgure lafaa fi waan isa keessa jirus hundumaa waliinan sitti gurgure. Gatii ta'eef warqiin kanuma keeti malee hankoo miti jedheen jechuudha. Yeroo kana maal godharree walii mataan daanyaa biratti dhaqanii wal kasasan jechuudha. Yeroo wal kasasanu maal jedheen? Inni suni lafti lakkaanii lafa qofan sirraa bite malee warqiin kan keetii waan isa keessa jiru sirraa hin binne jedhan. Inni bite immoo lakki ani inni gurgure immoo ani lafas waan lafa keessa jirus hundumaa waliin asitti gurguree waan ta'eef hunduu kan keetiidha. Amma gaafa waliin maaltu dhufe jenna? Walii mataan yeroo walii mataan daanyaan akka godhu dhabe. Sakanaan bakka warqicha fudhadhu. Inni kunis ani hin fudhadhu. Haqqi koo miti. Inni kunis haqqa koo miti. Yeroo kana maal godharree? Maal jedheeni? Jedheen ijoollee qabduu jedheen. Jennaan keessaa inni tokko ani ilma dhiiraatiin qabaa jedhe. Inni sun maal jedhe? Ani immoo durban qabaa jedhe. Egaa akkas ta'e dubbiin iyyuu tolte. Dubbiinuu gaariidha. Ijoollee keessaan kana lamaan walii kennaati. Wal fuusisaati, wal heerumsiisaati. Warqii kana immoo ijoollee kanaa kennaayi jedheen. Haala kanaan gidduutti araarsan. Subhaanallah. Utuu nama nuyi har'aati hoo kan kooti jennee wal loluu tammaata jechuudha. Wal tumne jechuudha. Utuu abbaan argates kan kooti nan bite jedhan. Kan kooti inni sunis lafa koo keessaa argatte wal loluun dhufa jechuudha. Gatii kanaatiif iyyuu amaanaan gaa kaleessa akka kana turte. Har'a immoo akkamii yoo jenne har'a waan waliin argaa jirrudha waan ta'eedhaaf kanarraa seenaa kanarraa waan guddaa akka barattan abdiin qaba. Hanga seenaa biraatiin yookaan gorsa biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.